عليكم ورحمة الله وبركاته. الشماء أركفوني هردفتوتا في كبجمتوتا ساني موتي جرجرتو نجاكي سني. الحمد لله قالت ربي أني نجاكو تنسين جا هردفتوتا في كبجمتوتا كيا. هرجتو دا ودو أجايبا جتو دا باينا ما كل في سيزون باينا ما اللي جمعتيس جتو دا. إسني كبر فين سنين جا هردفتوتا في كبجمتوتا كيا. هذا جتودا واي تاماني الرأيان دبتودا في جتودا يا هردفتودا في كبجمتودا كيا تاماني تاء والله تاماني تاء نمتوكو جتودا جرات في جتودا وفيت أمانة ممك أباتشوك أبا جتودا وفيت أمانة ممك أباتشوك أبا فكينيا في جتودا كيسا يو جاللا جتو مالي جاللا جتو ربي دا جتودا جالل ربي جاللك قلبي متي جتو جالل كان إتين تبتني متي جتو جالل تبامت كان فيو جالل تنتبتنا أي جتو نمي توكو هكان اسم جالت اسم دمو إتي تبتا يوتا أي جتو إيرا لا تو شمر لا تو جتو باين كي نعمو إتي أما كان كيس أكاسي جتو كان فيو جالل جتو كنا ربي تي إنو مان ربي دا جتو جالل جتو ربي جتو والما قالت جتو كنافو قلبي متي جتود كنافو إتي هنتباتنا نمات اللي انتباتنا هيوتي نمات اللي انبليسنا جالل جتو وان قداد جالل جتو كبادنا وانت سكيسا انباني آجتود كنافو هيوتي نما يوكين لبو نما هنبليسنا وفيت اللي انتباتنا الحمد لله قالت ربي سنك أباجر جتود ربي سنك أباجر أنا بار جمادين جرا جتشودا وروت أكنت أبا من كان إنان أرجو جتشودا أكما أرجتني أفتا فيديو كيسة جتشودا وروتك أبا من كان إنان أرجو باين جمادا جتشودا شامر اللي أصوتاتي أصوم برجرا إجزيس قبلاني توفى جتشودا إرتي اللي أصوتا إجزيس جتشودا لوكاسا كيسة أجارك أشغل عادي جتشودا مالفي جتون كيجما يواتا أوباتو كما نماسا جتشودا تاماني تا إجزين أرجمو باتو ياست الله جتشو نمجي بسيسا جتشو خيافويو إسين جتشودا تاماني تاين إسين جاور دفتو تكيا تاماني تااتي أرجما دوبرتين تاكا كامل إيرا توكوتي جالا لبريد أنهم بيتامو كيسا تو شمران تينيا ماكينة يو أرجتاني ماكينة برك عادلة ماكينة نكون جت أبدي بار قرر عبر وانت الدنيا كنا رتفوت عبر جال اللي هو جرات جتشورة إسلامه والجالة تنتانني جال اللي جرات تانن جت وان بربادن بتشودن ديسة الله وانت هندك الله اللي أجتشورة تكو فارات جال لا جتشورة أنا أككيات جتشورة أككياتي نام هنجالني gamola maqabu makina afuri shan qabu caala jechuudha naman jaaladhu mana citaa hin beeytanii miti nama mana citaa hin qabne wajjin hin galuu naa wayyaa jechuudha akka kootitti ani jechuudha maaliifi nama hin jaalanne wajjin wanni fedhee yoo jiraate jechuudha sin gammachiisu nama hin jaalanne wajjin hin jiraachuu hin danda'an yoo jiraatanillee soba jechuudha sobanii jiraatu jechuudha sobni sun immoo guyyaa tokko kinoo isin tawaaradaa jechuudha ni salphattanii jechuudha kanaafuyyuu jaalala homaanuu hin madaalchisina jaalalli rabbiidha jechuudha jaalalli homaanuu hin madaalamu jaalalli jechuudha wanta qorqorroo addunyaa kanarratti argamu wanta baqa waan asirratti argamu kanaan jaalalli hin madaalamu jechuudha kanaafuyyuu maallaqaaf jettanii qabeenya yookiin waan adda addaa bareedina hin jiraamiti waan adda addaatiif jettanii jechuudha hiyootii namaatillee balleessinaa ofillee hin balleessinaa jechuudha nama jaalatasaniif taammaanyi ta'a jechuudha amma kinoo tartanii dhiiruyyuu ofitti alba'uu qabe alhamdulillah galata rabbi hattuun akkanatti rabbii salphisaa jechuudha rabbiin bar hayii guyyaa tokko jechuudha ima salphattan hattuun ammallee jechuudha hattuun hiyootii namaatirratti taphattu inuma salphatti jechuudha gaafa tokko ima salphatti baga rabbii salphisee jechuudha shamarri ofitti fincoofti ka shamaraa osoo kolfinuu jechuudha dhiiruyyuu ofitti alba'uutti dhufee jechuudha yaa rabbii kiyya akkasi jechuudha hordoftoota kabajamtoota kiyya
salphinni dhufee jira jechuudha salphataa jirtanii jechuudha warri hattuudha hattuun kan biyya ormaatillee jirtu gaafa tokko ni galtaa jechuudha hin haftu ni salphata hin beekamu jechuudha akkuma haggaxaamii tokko salphattanii jechuudha kanaafuyyuu namatti hin taphatinaati jaalala yoo jaalattan dhugaadhaan jaaladhaati nama wajjin hin jiraadha jechuudha innis akkasuma ilmi dhiiraatillee atis ka dhiiraa jechuudha taamaanyi ta'iti jaalallee kee wajjin hin jiraadhu jechuudha qabeenyallee yoo hin qabaatin wal jaalattanii rabbii keessa yoo kadhattan jechuudha rabbiin isinii kennaa jechuudha akka ajaa'ibaatitti isin kaasaa jechuudha kufanii ka'uutu jira jechuudha osoo hin kufin ka'uun hin jiru jechuudha rabbiin jechuudha waan hundaanuu fattanee isin laala jechuudha wanti hundi harkasaa jira jechuudha nakadadhaa waan hundumaa isiniif hin kennaa jedhee bar rabbiin jechuudha maal isarraa dhabne rabbii keenyarraa kadhanne taana waan hundumaa nuu kennaa jechuudha rizqii keenya isa gaafannaa jechuudha rabbiin nuu waan dubbattan hunda isaatu jechuudha madaalli itti godhaa dammoo deebitanii jechuudha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya barumsa amantii keessanii baradhaa jechuudha maaliifoo ta'ee jechuudha boru ilmoo teessan barsiifattanii jechuudha boru ilmoo teessan diinii keessa irratti gadi jabeessitanii jechuudha barsiifattanii guddifattanii jechuudha kanaafuyyuu barumsa keessan baradhaa jechuudha yoo har'a hin baratin gizee argattan kana gizee firii kanatti jechuudha yoo har'a hin baratin boru barachuu hin dandeessu jechuudha ati jaamaa taate yoo hafte akkasuma ilmoon teetillee jaamaa taati jechuudha haraamii fi halaalii jechuudha nama addaan baafatee hin beeknetu jira jechuudha nama irra baay'een keessan jechuudha irra baay'een keessan shuruuxa salaataa osoo isin gaafatanii takkitti namaan deebistanii jechuudha takkitti salaatuma kanaa hin beeku tokko ta'e malee hin beeku baay'ee ulfaataa jechuudha gizee ammaa kana keessatti sooshaal miidiyaarra ooltanii jechuudha kun isinitti haafu gattaa ati baradhaa haraamii fi halaaliyyuu mee addaan baafadhaa kanaafuu jechuudha barumsa baradhaa boru ilmoo teessan barsiifattanii jechuudha anamma jechuudha ilmoo tiyya inshaallah yoo rabbi jedhe ofii kiyyaa jechuudha ammallee barataan jira rabbi yoo na gargaare jechuudha baqa galata rabbiiti inshaallah barataan jira jechuudha geeruu jechuudha quraana hafazii hurufa waan hundumaa jechuudha fixee galuu barbaada jechuudha inshaallah yoo rabbi jedhe jechuudha gargaarsa rabbiitiin ilmoo tiyya jechuudha guyyaa dhalattirraa jechuudha afaan dubbatu osoo ishiin afaan dubbatu hin dubbatiniyyuu jechuudha hurufan barsiifadhaa jechuudha achiin itti aansee quraanatti hin dabarsaa jechuudha ilmootii manatti ilmootii jechuudha waggaa 5 innaa geessutti jechuudha quraana fixuu qabdi hurufa fixee quraana fixuuyyuu qabdi jechuudha juusa soddomaan quraana fixuu qabdi jechuudha ilmootiyya in barsiifadhaa jechuudha akka ajaa'ibaatitti in barsiifadha wallaahi inshaallah rabbiin na gargaaree ofumaa kiyyaa jechuudha barumsa kiyya akka gaariitti baradhe taana rabbii yoo na gargaare jechuudha gargaarsa rabbiitiin inshaallah anis akkasuma jechuudha ilmooticha barsiifadhaa jechuudha kanaafuyyuu ilmoo keessan jechuudha boru barsiifachuu qabdan halaalii fi haraamii addaan baastanii barsiifachuu qabdanii jechuudha isin manatti barsiifachuu qabdan waytii ammaa kana keessatti jechuudha namummaan barumsa barsiisuu jechuudha badaa jira jechuudha maaliif zabanni badaa jira jechuudha zabanni fokkataa jira jechuudha kanaafuyyuu wanti isin alaa barattan tokko wanti isin sooshaal miidiyaa barattan tokko arrabaa fi nama qeequu gandummaa maali yoo ta'e malee jechuudha wanta gaarii tokko hin argattan kanaafuyyuu isin jechuudha barumsa diinii keessanii jabeessatti baradhaa goota ta'a kanaafuu jechuudha yaa hordoftoota kiyya qabeenya rabbitu namaa kenna rabbitu namarraa fudhata qabeenya jechuudha fixeessa ganamaati wanta amma argitee waan xiqqoo yoo turtu dhabduudha jechuudha kanaafuyyuu qabeenya jaalala bituu hin danda'u jechuudha maanninnatiin kee aqoomii keeti malee jechuudha kan jaalala bituu danda'u kan jaalala illee fiduu danda'u qabeenyi jaalala keessatti ramadamu jechuudha kanaafuyyuu taamaanyi ta'a ofumaafuu aqoomii dubartii aqoomii qabdu takka ta'a jechuudha dubartii jechuudha ofitti amanamummaa qabdu tokko konferensii qabdu tokko ta'a jechuudha dubartoonni illee dhiirri illee akkasuma jechuudha dhiirri ofitti alba'uu jechuun a'uuzi billaahi mina shayxaanir rajiim wallaahi jechuudha hin beekwaan hay
zabana akkamii akka dhufaa jiru hin beeknuyyuu zabanummaan dhufaa jiru kunuu waan isaan hin galu jechuudha. Hin beeknu nuti wallaahi jechuudha. Waan ani indoo waan fiilmi ilaalaa jiru natti fakkaatayyuu jechuudha. Wanta gizee ammaa kana hunda isaatu tokkokkii yoo deemte akkasii yuutuubiin akkasii feesbuukiin kalaas baqa bootaan ati deemtu hundi isaatu waan addaa argitaa jechuudha. Dubartiin keenya yaa shamarran keenya jechuudha. Nuti dubartoonni asirra baanee akkana haasa'uun kunuu jechuudha haraamidha jechuudha. Kanaafiyyuu afaan kee jechuudha waan gaarii haa dubbatu. Waan jechuudha rabbiin biratti illee fudhatama qabu. Nama biratti illee fudhatama qabu. Wanti jechuudha rabbiin biratti fudhatama qabu nama biratti illee fudhatama qabaa jechuudha. Dubartiin keenya akka argitan hin haasa'ina waan hin taane hin haasa'ina wanta dhiiruu dubbatu hin dandeenye hin dubbatinaa jechuudha. Ofeegaa afaan keessan suurootti godhaa jechuudha. Waan hin taane hin dubbatina maatiin keessan isin dhaga'uu danda'a. Abbaan keessan haati keessan isin arguu dandeessi jechuudha. Wanta isin haasoftan kana wanta gadaanti dammoo jechuudha. Akkanatti naftan akka har'a taatan kana akka har'a dubbattan kana akka har'a biyya ormaa jiraatan kana tinaftanii jechuudha. Borgaltanii tidaarii godhattu ilmoo dhaltu jechuudha. Wanti sooshaal miidiyaan qabe wanta viidiyoon qabe wanta ati sheer goote tokko jechuudha. Osoo biraayyuu dallattee nama biraa argamaa jechuudha. Maaliif sheer godhu waan ta'eef jechuudha. Ilmoon teessun jechuudha boru viidiyoo kana argitee itti saalfatti jechuudha. Hiriyoota ishii biratti argitee itti saalfatti jechuudha. Idahaati tiyya duraan akkana jechaa turte idahaati tiyya idaa akkana jetti jechuudha. Kanaafuyyuu yaa uummata jaalalaa ijoollee Oromoo hundi keessanuu jechuudha ka afaanan dubbadhu kana dhageessanii waan hin taane hin qaaqinaa barumsa baradhaa barumsa diinii keessanii baradhaa jechuudha. Barumsa diinii keessin sirriitti baradhaa sirriitti jechuudha. Kiristaanaa islaamattu jechuudha.